Filannoon biyyaalessaa marsaa torbaffaan diimokiraatawaa akka qabeessa hirmaachisaa fi bilisa akka ta'uuf boordiin filannoo biyyaalessaa adeemsa filannichaa ammayyeessuu irratti xiyyeeffannoon hojjechaa jira. Tartiibni kaadhimamtoonni paartilee siyaasaa fi dorgomtoota dhuunfaa waraqaa sagaleen filannoo irratti kennamu irratti maxxanfaman carraan akka ta'uuf boordichi bakka buutonni paartilee siyaasaa fi dorgomtoota dhuunfaa argamanitti carraa baasisuu eegaleera. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa aadde Meelaatwarq Hayiluu adeemsi carraa baasuu filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa haqa qabeessa taasisuuf hojii hojjetamaa jiru keessaa tokko ta'uu kaasaniiru. ይህ ፕሮግራም ሁሉም በእጩነት የተመዘገቡ sagantaa kanarratti kaadhimamtoonni paartilee siyaasaa fi dorgomtoonni dhuunfaa hirmaachuu qabu. Hoggantoonni paartilee morkattootaa sagantaa carraa baasuu kanarratti hirmaachuu qabu. Adeemsichi bal'aa waan ta'eef garee gareen qoqqoodamanii hojjechaa jiru. Guyyoottan 10 itti fufiinsaan adeemsifama. Dammaqinaan akka irratti hirmaannu yaadachiisuun barbaada. Kun erga xumuramees gara waraqaa sagalee filannoo irratti kennamu maxxansiisuutti deemna. Tartiibni kaadhimamtoonni paartilee siyaasaa waraqaa sagaleen filannoo irratti kennamu irratti maxxanfamanis callisee osoo hin taane adeemsa mataasaa qabaachuu boordii filannoo biyyaalessaatti itti gaafatamtuun waajjira qindeessaa naannolee aadde Qananiin Sarmuu himaniiru. ይሄ በምርጫ ወረቀት ላይ የፖለቲካ ፓርቲ እጩዎችና የግል እጩዎች ወረቃ ሰገሌን filannoo irratti kennamu irratti akkaataan kaadhimamtoonni itti tartiibeffaman adeemsa of danda'ee qaba. Kun imalli paartilee siyaasaaf dorgomtoota dhuunfaa fi filattootaaf ifa ta'uu qaba. Itti gaafatamummaa kan qabu ta'uu qabas. Kun immoo ulaagaa filannoo idil addunyaati. Hojimaata kana immoo tuttuqii namaarraa bilisa gochuun murteessaadha. Ragaaleen teeknooloojiin deeggaramanii akka ol ka'amaniifidha sirna kana kan diriirsineef. Tartiiba kaadhimamtootaa waraqaa sagaleen filannoo kennamu irratti maxxanfaman carraan ala qaamni murteessuu danda'u kan hin jirre ta'us aadde Qananiin kaasaniiru. ለምሳሌ በግራ በኩል የመጀመሪያው ረድፍ ላይ የትኛው ፓርቲ እጩ ይቀመጥ fakkeenyaaf gama bitaan kaadhimamaa paartii eenyutu taa'uu qaba, itti aanee eenyutu taa'uu qaba, akkasumas dhumarra eenyu haa taa'u kan jedhu murteessuun kan danda'amu carraa baasuun yoo ta'e boordiinis ta'e paartiin siyaasaa tokko abaluu as taa'uu qaba jedhee murteessuu hin danda'u. Akkas yoo jedhames waliigalteerra gahamuu hin danda'amu. Kana karaa haqa qabeessaan hojiirra oolchuu kan dandeenyu carraa baasuu qofaanidha. Tartiibni kaadhimamtoota paartilee siyaasaa filannoo marsaa torbaffaa irratti hirmaatanii waraqaa sagaleen filannoo kennamu irratti maxxanfaman carraadhaan ta'uun adeemsi filannichaa diimokiraataa ta'uusaaf agarsiistuu tokkodha jedhan paartileen morkattoota. Bakka hundatti paartii tokko jalqaba irratti barreeffamee jira yoo ta'e itti gaafatamitti dhaga'ama obsan qaba yoo ta'e sanuma filanii deemu. Amma garuu wal keessa makama waan ta'eef namni paartii isaa ilaallatee yeroo fudhatee paartii isaa ilaallatee kaadhimammaa isaa ilaallatee akka filuufillee warra filattoota irratti dirqama kaa'a. Filannoon kun diimokiraatawaa haqa qabeessa akka ta'uuf akkasitti gumaacha. Paartileedhaaf immoo carraa walqixaa waan kennuufi kun adeemsa bareedaadha jennee akkasitti ilaalla. ድሮ ንብ ብቻ ነች መጀመሪያ አንድ ቁጥር Itoophiyaatti yeroo durii lakkoofsa tokkoffaa akka ta'u kinniisa qofa eenyuyyuutti bu'uu hin danda'u. Amma san keessaa baanee carraan ta'uunsaa waan gaarii waan carraan nuu kenne fudhanna garuu tuttuqqii namaarraa bilisa ta'uu qaba. Ka amma arma godhan kana nuti fi bu'aa guddaa qaba. Amma duraanii bulchiinsa duraan jiru oguu Ihadigiin jirtu paartii biyya bulchu tokkoffaa maqaa isaa carraa kana hin jiru. Tokkoffaa maqaa isaa maxxansanii akkasiin gaggeessaa turan. Ammaan tana paartiin akka durii akka Ihadigii kaan hin jirtu amma carraa nuu godhanii namni hundaa carraa sun fudhatee ka tokkoffaa dhufe tokkoffaa ta'a. Akkasiin wal makamaa jira. Kanaafuu kan carraa guddoo nuu kenne nuyi fi diimokiraatiidha jennaanu amma. Adeemsi carraa baasuu kun waraqaa sagaleen filannoo irratti kennamu waliin waan wal qabatuuf paartileen siyaasaa fi dorgomtoonni dhuunfaa dammaqinaan irratti hirmaachuu akka qaban boordiin filannoo biyyaalessaa yaadachiiseera.